Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seer YouTube bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabu isiniin jechaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya ammallee barnoota kaleessaa kutaa lammaffaa isaa qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Piroofaayilii yuutuubii keenyaa akkaataa itti maqaa irratti godhannu jechaadha. Karaa laafaadhaan kaleessaa akkaataa itti waan sana sirreeffattanii fi isin itti gabbuufattaniin isinitti argisiisee jechuudha. Har'a immoo alaabaadhaanis ta'e bifa feetaniin gurraacha diimaa akkasuma piroofaayilii suuraadhaan wajjin suuraa keessan babbareechitanii akkaataa itti irra kaa'uu dandeettaniin qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Obboleeyyan viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu taate laayikii godhaa. Akkasuma ammoo namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatanis sabskiraayibii godhaa. Hiriyoota keessaniifis sheerii godhaa. Akkasuma waa hundaanuu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin galatooma warri immoo hedduu na jabeessaa jirtan amilee natti taatanii koomentii keessan hunda isaa argaatiin jira jechuudha. Kanaafanii yeroo hedduu barnootuma qabadhee isiniif dhufaa jira jechuudha. Warri itti nuufuu fi haaluma kanaan nu barsiisinaan jechaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu koomentii keessanillee nin argaa yaada keessanillee nin argaa jechuudha. Kana isiniin jedha obboleeyyan chaanaalii kana akkuma isinitti hime laayikii fi sabskiraayibii sheerii gochuu hin dagatinaa. Gara barnoota isin dabarsanaa waliin turtii gaarii. يا ربي عنين بيني سمالي دريسان ديني أرجع خوانين بيني سمالي دريسان ديني أركا خيمالي ربي خو خبيرا كانين ايني ولاتي دران خاسين آجاتو صونم بافني يا ربي عنين بيني سمالي دريسان ديني أرجع خوانين بيني سمالي دريسان ديني أركا خيمالي ربي خبيرا كايني ولاتي دوران خاسي اجاتو سونم بافني. Egaa daawwattoota kiyya erga gara barnoota isin dabarsee barnoota kaleessaa sana akkaataa itti suuraa piroofaayilii keessa kaayattan isinitti argisiisee jechuudha. Har'a ammoo akkaataa itti maqaa irratti barreeffattan jechaadha. Akkuma gabbuufattaniin maqaa irratti barreeffattanu jechaadha. Kanaafuyyuu aappii kana keessa seentanii jechaadha. Piiksilaab namni hin beekne hin jiru. Piiksilaab isa kanaa jechuudha. Aappii kana keessa seentanii anaaf amma haala kanaan fidee jechuudha. Kanaa waan awwala keessatti hojjetaa jiruu fi keessaa deebi'ee isin argisiisaa jechaadha. Inni yeroo isin irra dhuftan haala kanaan isinii fida jechaadha. Wayittiin haala kanaan isinii fide barreeffama teekstii kana asirra dha'uudhaan keessaa dhiitan kinoo dileetii tana jechuudha. Dileetii tanarra dha'uudhaan keessaa okee jettanii keessaa dhiitu jechaadha. Sana booda maal gootanii akka isin jala wanti hin taane jechuudha. Duuba baagiraawundiin kun akka duubatti isin jalaa hin hafne godhatanii jechuudha. Dursa maal gootan suuraa sana fidattan as keessa dhuftanii jechuudha. Achi keessa dhufuudhaan sana booda galarii kan jettu firoom galarii kanarratti dhawattan jalaa ol lammaffaa sana. Ergasii asiin galarii keessan keessa isin fidaa jechaadha. As keessaa isin amma suuraa kaleessaa sana fudhaa jechaadha. Kunis kabiraati. Haala amma ittiin hojjedhe kana kinoo obbo Mansuur akkasuma Jawaar Mahammadaa Caaluu Hundeessaa yaadataa Junaydii Tijjaarran Oromoo hedduu amma akkanatti suuraa ittiin hojjedhe kuni kan amma suuraa kana ittiin hojjedhee fi kan immoo piroofaayilii kan asii kuni addaan aappiin jechuudha. Kanallee yoo barbaadan isin barsiisaa jechuudha. Ammaaf ammoo kan piroofaayilii kanaa jechuudha kan isinii fidu. Kuni maaliif isin fayyada beektu? Aappiin amma inni kuni jechuudha. Suuraa babbareechuu akkasuma immoo taampinalii yuutuubii godhachuudhaaf baay'ee takka bareedaa jechaadha. Mee ilaalaa duuba suuraa kana haala kanaan babbareechitanii taampinalii godhachuu ni dandeettu jechaadha. Warri suuraadhaan fayyadamuu feetan kan barreeffamaa yoo hin ta'in jechuudha. Kanaafuyyuu galarii keessa erga seenee amma suuraa kaleessaa sana kanan fudhee dhufaa jechaadha. Kan aappiin wannaan irratti hin barraa'in isa kana jechuudha. Okay. Kana gaafan fudheetiin raayitii tana inni irratti naaf baasee sana booda salleektii tan jettu tanadha. Salleektii erga dha'ee haala kanaan naaf fide jechaadha. Yeroo inni haala kanaan isinii fide maal gootan? As amma roga afran kanarratti jechuudha. Jala kana roga afran kanarratti qalamii adiitu mul'ata jechaadha. Baagiraawundiin adii mul'ata asirratti. Kanaafuu maal gootan as dhuftan kinoo as ina zeeroo as jirtu kana jechaadha. Zeeroo tanarra dhooytan. Sana booda qalamiin haala kanaan irraa isinii badaa jechuudha. Yeroo qalamiin haala kanaan isinirraa bade raayitii as jirtu tanarra dhooytan gara jalaa kanatti.
Erga raayittii irra dhoytanii haala kanaan keessatti qulqullaa'ee isiniif galaa jechuudha. Suuraan sun haala kanaan qulqullaa'ee keessatti isinii galaa jechuudha. Asirraa osoo hin guddifnee osomaan xiqqeessinee jechuudha. Garaachumatti as hiifattanii maal gootan amma qubee aada kana jirtu kana irra dhuftan. Qubee aa tanarra dhuftan yookaan immoo eda'uu olaantu tana dhoytan eda'uu. Eda'uu kana dha'uudhaan sana booda ammoo maal gootanii teekistii kan jedhu kanarra dhoytan. Teekistii. Sana booda ammas qalamarra dhoytanii jechuudha. Erga qalamarra dhoytan ammas qalama kana dhoytan. Sana booda haala kanaan isinii fida jechaadha. Asirratti tana irraa dhiitanii kana irraa dhiitanii asii gabbuudhaan ergasii jala kanatti barreessitu jechaadha. Ka maqaa asirra jiru kan amma ka Jawaariimi Jawaar jedhaan amma Jawaar Muhammad haala kanaan barreessitanii yeroo jettan okay gootanii. Okay gootanii erginni haala kanaan isinii fide maqaa kana harkaan qabdanii jechuudha. Akkana jalatti gabbuuftanii jalarraa eegala jechaadha. Jalatti erga gabbuuftanii maal gootanii jalarratti gaafa gabbuustan qaccee gamanaa tana qabdanii akkana gara duraatti harkiftan haa dheeratu. Sana booda as qubee A tana dha'uudhaan qubee A yeroo dhoytaniitiin hin jettanii as jala dhufuudhaan jechaadha. Qubee bakka akkana sanduuqatti as jirtu kana jechaadha. Mata dureewwan kan akkana oofuudhaan foontii kan jedhu kan jalaa kana filattan foontii kanarratti dhoytan. Sana booda as keessaa ol ooftanii jechuudha. Isa sana booddee okay jettaniin okay as jirtu kana dhoytanii. Erga okay dhoytanii haala kanaan irra isinii kaa'aa jechaadha. Sana booda maal gootanii asitti gabbuudhaan kinoo qubee A fi B as jirtu tanarra dhoytan. Aga caatti jirtu tana. Sana booda sarara as jiru kana jechuudha. Akkanatti duubatti achi harkiftan. Duubumatti harkiftanii harkaan ammoo barreeffama qabdanii asirratti oleeffataa akkanatti duubatti harkiftan. Barreeffama oleeffataa duubatti harkiftan. Haala kanaan fiddanii achirra galchitanii amma foontiin isaa itti naaf hin galle jechuudha. Foontiin kun itti naaf hin galle jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba? Raayitii itti godheetuma keessaa ba'ee foontii as jirtu tana jechaadha. Barreeffamatti foontii kinoo as jirtu tana qubee A fi B tana irra dhawadha. Erga achirra dhawattanii kinoo kana filattan amma isa kana filattanii jechuudha. Isa erga filattanii jala kana gabbuudhaan okay jettaniini amma argitanii qat jedheetumaan ofuma isaati itti naa galee jechuudha. Yoo foontii dogongortanillee amma ani kana dogongora osoo hin taane yoo foontii kalaxxanii yookaan dogongortanillee haala kanaan akka foontiin asirratti isiniif galuuf akka itti sirreeffattaniif jechuudha. Sana booddee jala kanarra akkana soofuudhaan qalamii filatte yoo isinii tole. Kalar kan jedhu kanarra dhoytan qalamii gurraacha yookaan diimaa kafeetan irra dhawattu jechaadha kaasiin. As keessa deemuudhaan qalamii barbaadan kinoo haala kanaan qalamiin haalaan irraa bareeda jechaadha. Fakkeenya daabaa kana mee ilaala. Qalamima hunda irraa tolaa jechuudha mela. Haala kanaan irra kaa'attanii jechuudha. Erga haala kanaan irra kaa'attan amma barreeffama lammataa asirratti kan dhufu jechaadha. Teekistii kana dhufuudhaan amma teekistirra dhoyne sana booda mallattoo qalamaa tana dhoyna. Ergasii asirraa kana haynaa jechuudha jala kana dhoyne. Haala kanaan kana keessaa dhiinee amma maal jedhaan Oromoo jedhaan amma. Oromoo. Oromoo tokkummaa. Amma haala kanaan erga itti barreesseetiin hin xumure jechuudha. Okay as jirtu kanarra dhoytanii. Erga okay irra dhoytanii kanas duuba isaa kana qabdanii jechuudha. Barreeffama duuba isaa kana qabuudhaan xiqqoo kan harkiftanii. Sana booda erginni haala kanaan isinii fide as jala mallattoowwan as jala jiran kana jechuudha. Mallattoowwan tana achi harkisuudhaan achi harkiftanii foontii filattu jechaadha. Qubee A fi B sanirra dhoytanii. Foontii erga filattanii akkana oloofuudhaan foontii tana keessaa misii tana filadhaa jechaadha. Ammas ergasii okay irratti gootanii erga okay irratti dhoytanii haala kanaan isinii fidaa jala kanatti ammas gabbuudhaan jala kana gabbuudhaan jechuudha. Qubee A B caata jettanarra dhoytan ka. Sana booda amma sarara kana gara duubaatti gara duraatti harkiftanii jechaadha. Akkatti kinoo haala kanaan achi harkiftanii asirra galchitu jechaadha.
Akkuma argitan qax jedhee achirratti naaf galee jira jechuudha. Ergasii raayitii gochuudhaan keessaa baana. Haala kanaan amma asirratti galee jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan bareedee sana. Ergasii maal gootanii amma asirratti yoo alaabaan dha'uu feetanillee alaabaa jidduu kana dhooytanii sararuma qubema kanarra dhooytanii sana booda qubee A tana dha'uudhaan akkana ooftanii asirra dhuftan kinu. As jala dha'uudhaan ergasii kanarra dhooytanii sana booddee as keessa alaabaa fudhee dhufaa jechaadha. Alaabaa fudhadheen dhufa galarii keessaa sana booda alaabaa tana irraa mura. Eegasii jala kanarraa itti gootanii kinoo ofumaan achirratti dha'ee isinii fidachaadha. Haala kanaan kinoo babbareechee haala kanaan as isinii kaayaa jechuudha. Akkuma argitan ammoo barreeffamni kun baay'ee bareedee jira jechuudha. Amma baagiraawundii duubarraa kan ammoo irraa dhiquudhaaf jechaadha. Yeroo gabbuufattan akka baagiraawundiin kun waliin gadi hin buuneef maal gootanii as dhuftan. Asirra wayita dhuftan taas jirtu kana jechaadha. Qubee kalarii asii tana kinoo kaas jiru kanarra dhooytan kan kalarii as jiru kana isa kanarra dhawattan jechuudha. Sana booda erga kanarra dhawattanii duubni baagiraawundii reefu sun irraa dhiqamee jira jechuudha. Firiidha akkanumatti gadi isinii bu'a jechuudha. Sana booddee asirra dhufuudhaan ergasii save as image tan jettu tanarra dhooytanii gadi buufattu jechaadha. Save to galar kan jettu kanarra dha'uudhaan haala kanaan gadi buufattu jechaadha obboleewwan.